Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Maatii Waaqayyoo kan jaalatanii, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu biyya keessas biyya alaas warri inni jirtan maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin akkamiin isin jira, akkam jirtu, akkamiin nageessanii, Ameen. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa akka cubbuu keenya, akka balleessaa keenya ilaalee osoo nutti hin eegamin yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan nuuf haa ta'u, har'a immoo gorsa muraasa isheen qaba. Isaan keessaa namoonni dhugumaan ortodoksii taatan hundi keessan hubachuu wanta qabdan jechuudha. Wanta har'a biyya keenya keessatti adeemsifamaa jiru keessaa tokko amantaa ortodoks tawaahidoo balleessuudhaaf kan irratti hojjetamaa jiru akka ta'u hubachuu qabdu. Kitaaboleen adda addaa, jibbiinsi adda addaa mana kiristaanaa irratti barreeffamee jira. Amantaan ortodoksii aadaa Oromoo balleessite jechuudhaan, lafa Oromoo saamte jechuudhaan, gochoonni adda addaa wanti mana amantaatiif hin malle yookiin uummata ortodoksii Oromoo ta'aniif hin malle nurratti adeemsifamaa jira. Kana hubachuu qabdu jechuudha. Kallattii garaagaraatiin akka nurratti adeemsifamaa jiru hubachuu qabdu. Isaan keessaa kana dura yoo beektan ta'e yoo dhageessanii namni kiristinnaa kan ka'u Amaara ta'uu fi warroonni jedhanii warroonni doktora ofiin jedhanii kana barreessaa turan. Nuti garuu ilmummaa Sillaasee fudhachuudhaaf malee Amaara ta'uuf miti. Kana hubachuu qabdu. Inni biraa immoo ammas namni fannoo hidhate Amaara akka ta'etti ilaalamaa jira. Amaara jara akka waan fiiguutti eenyummaa ofii akka ganeetitti ilaalamaa jira. Kanarraa ka'ee ijoollee keenya irratti jibbiinsi garaagaraa faca'aa jira jechuudha. Warreen kana raawwatan hundee isaanii gadi fageeffatanii adeemaa jiru. Kitaabolee adda addaa maxxansaa jiru. Viidiyoo adda addaa gadhiisaa jiru. Kanaafidha har'a iddoo garaagaraatti manni kiristaanaa wanti gubatuuf. Kiristaanonni iddoo garaagaraatti wanti ajjeefamaniif kana jechuudha ka'umsi. Kanaan booda garuu wanti nu eeggatu wanta guddaadha. Kanaaf maal gochuu qabnaadha? Kiristaanonni dhugaa ifatti baasuu qabna. Dhuguma aadaa Oromoo balleessine. Aadaa Oromoo, aadaa uummata Oromoo eenyutu of harkaa qaba? Sirna gadaa har'a eenyutu of harkaa qaba? Waa'ee kittaannaa eenyutu of harkaa qaba? Hanga mana torbaatitti lakkaa'ee gaa'ela kee raawwadhu kan jedhu sirna gadaa keessa kan jiru eenyutu hojiirra oolchaa jira? Kanarratti cimnee hojjechuu qabna. Wal qoqqooduu dhiibnee, balbalaa wal qooduu dhiibnee dhaabbachuu qabna. Eenyummaa keenyaan boonuu qabna. Amantaa keenyatti illee cimuu qabna. Aadaa keenya keessatti aadaa Waaqayyoodhaa walitti nu hin buufne fudhannee aadaa kaan immoo dhiifne cimuun hunda keenyarraa eegama. Yoo wal taanedha. Yoo wajjin dhaabbannedha. Yoo kanan goone gara keenyatti wanti dhufaa jiru wanta balaa guddaa fidaa jirudha. Kana hundi keessanuu warri sagalee kana dhageessanii cimtanii wal arrabsuu dhiiftanii eenyummaa keessanitti aana'uu dhiiftanii Oromummaa keetiin booni. Amantaa keetiinis booni. Lachuuyyuu nu fayyadu. Namni Oromummaa jaalatee dhufee hin jiru. Abbaa fi haadha keetirraa Oromoo taatee dhalatte. Afaan Oromiffaatiin immoo tajaajiluun dirqama keenya. Abbaan barbaade waan fe'an nu haa jedhu. Nu haa arrabsu. Rakkoon hin jiru saniif. Maqaa kootiif jecha biyya lafaa irratti ni jibbamtu jedheera gooftaan. Nuti eebbifamoodha Yusrii. Tajaajila afaan Oromiffaatiin waan tajaajilleef jibbamuun keenya eebbifamtootadha. Kanatti boonuu qabdu. Warroonni isinirra ga'ee jechuudha. Har'a geenye jira galanni Waaqaaf haa ga'u. Har'a maaltu dhabame? Fedhii keenyatu dhabame malee guyyaa guyyaadhaan barreeffamoonni adda addaa gadhiifamaa jira. Guyyaa guyyaadhaan kitaaboleen adda addaa maxxanfamaa jira. Meeqa keenyatu kitaabolee bitee fayyadamaa jira? Meeqa keenyatu kitaaba qulqulluu of harkaa qaba? Kitaaboleen garaagaraa waldaalee adda addaatiin maxxanfamaa jira guyyaa guyyaadhaan. Meeqa keenyatu dubbisaa jira? Namoonni waa'ee seenaatii wal qabatan immoo mee riisarchii keessan waa'ee seenaa uummata Oromoo fi mana amantaa Ortodoksii irratti hojjedha.
Dhuguma manni amantaa Ortodoksii aadaa Oromoo balleessite moo aadaa Oromoo kunuunsite? Akka kootitti, akka waan muraasa argetti, akkan keessatti guddadhetti uummata Oromoo Ortodoksii ta'eef galatatu barbaachisaa ture. Aadaa kana kunuunsanii har'aan ga'uudha. Fi keessa deemaa ilaalaa. Warroonni kuuwwan shari'aan nu dhoogge jedhanii yoo aadaa Oromootirraa fagaatan uummanni amantaa Ortodoksii keessa jiru Oromoon garuu sirna gadaasaa qabatee jira. Iddoo adda addaatti jechuudha. Haala nyaataa, haala uffannaa, ayyaana masqalaa irratti kan amantaas ta'u kan aadaa fakkeessee akkamitti akka fudhachaa jiru. Kana hubachuu qabdu. Dhugaa yoo dubbanne haa ta'u jenneeti malee uummanni Oromoo amantaan isaatiyyuu Ortodoksii akka ture walitti himuu ni dandeenya ture. Garuu namni biyya lafaa irratti amantaa fi hordofuu mirga isaati. Nu uumamtoota dhiisatu uumanuun dhiisee jira namoota mirga kenneefii jira. Filannoon bilisummaan itti gaafatamummaa yoo booda jiraatan jechuudha. Kana beeknee hubannee hundi keenyayyuu eenyummaa keenya isaa cimnu amantaa keenya isaa cimnu. Waan waliin qabnu waliin kunuunfanna. Waan addatti qabnu immoo addatti waliif kabajna. Kan amantaa waaqeffattoota nan kabaja. Amantaa Pirotestaantii nan kabaja. Amantaa Musliimaa nan kabaja. Amantaa koo immoo akka tuqan hin barbaadu. Akka tuqan hin barbaadu. Namni waa'ee amantaa Ortodoksii baruu barbaade haa gaafatu dhufee. Hanga hin danda'u hanga abboota kutarraa baradhe nan ibsaafi. Garuu wanta Ortodoksii ta'eef jibbamuu qabu. Oromummaan narraa haqamuu qabu. Hin haqamu inni warreen haquudhaaf yaalan yoo jiraatanis hin danda'amu sun. Hin danda'amu sun. Waan danda'amuuti. Kana hubannee hundi keenyayyuu amantaa keenyaan haa cimnu. Haa dhaabbannu immoo. Waldaaleen adda addaa maqaa Oromiffaatiin ejjettan walitti deebi'aa. Wal gaafadhaa. Wajjin haasa'a. Faayidaan waldaalee wal arrabsuuf miti. Waliin ta'ee tajaajila lafa qabsiisudha. Baay'eetu nu hafa ammallee. Baay'eetu nu hafa. Nuti Oromiyaa keessa yoo jiraachuu illee baanne iddoo jirrutti wangeela barsiisaa jirra. Galata Waaqayyoo waan nurraa eegamu gochaa jira. Obboleewwan koo baay'een gochaa jiru. Keessattuu shamarran biyya alaa jiran akkamitti akka isaan wangeela lafa qabsiisaa jiran hin argitu ta'a. Mana kiristaanaa iddoo adda addaatti ijaarsisaa jiru. Kun waan guddaadha. Kanarratti immoo hojjechuun hunda keenyarraa eegama waan ta'eef Waaqayyoon bakka jirtanitti isin wajjin haa ta'u hundi keessanuu cimaa seenaa qoradhaa. Seenaa haa hubannu. Dhugaa ifa haa baafnu. Warreen yaada gadee qaban immoo fuuldura dhaabban. Fuuldura dhaabban. Boru seenaan nu gaafata waan ta'eef hunda keessanuufuu nageenya jaalalli gooftaa si wajjin haa ta'u isinan jaaladhaa nagaan.